samii atis hoodhu naaf dhaga'i dachee eeruu sitti kenna iyyannoo koo galchee gumaa ilma kootii kichuutti kan hafe ati naaf mirmadhu gidiraadhaan laafe akkamitti dhiisuu madaa garaa kootii warri abbaa garaa kunoo dubbii hidhu hirriba dhabuun koo ciisicha dadhabee quuqan cinaacha koo goggogsee na qabee ilkeessummii dharaa hiddee nama deessee tarkaanfii na dhoowwee duubatti na harkise hidhaa xaxamtoota teeba abbaa garaa narraa kutii darbi na furiyaa baraa gubaan kiyya ga'e dhalootan baraaraa anarratti haa ga'u hacuucan gidiraa tokko dhugaaf du'a tokko immoo dhugaa awwaalaa tokko immoo odeessee nan bulaaf gaggabaa. Kitaabni kun bara meeqa barreeffame? Sadaasa 2015. Qabiyyeen isaa maal fa'aa qabame? Qabiyyeen kitaaba kana keessa jiru waan ummata keessa jiru san hawwii ummata keessa jiru san waan ati dhabde tokko jira. Dhugaa dhabde san irratti xiyyeeffatee guutummaa isaatiitti kanas keessatti hammatamedha kitaaba kana keessatti. Giphee dhugumaa jedha. Egaa maaltu dhugaatti bu'e? Akkamattuu wanta dhugaatti giphee dhugumaa kun dhugaatti waa bu'e. Eeyyeen. Maal inni dhugaatti bu'e kun soba ta'amoo dhara ta'amoo dhugaadhuma mataasaa ta'amoo maal jennee ayikanne? Maaltu dhugaatti bu'e jechuun nama dhugaa dhabe tokko jira iddoo kanatti giphee dhugumaa jechuun bakka sanitti nama dhugumaa jedhutu dhugaa dhabeessi jechuu yaadeen rakkoo malaamaltummaa ta'uu danda'a. Rakkoo waan baay'eetu jira keessatti barreeffamee sanirraa ka'eetu madaa uummataa quuqaa uummataa haala siyaasa biyyattiitiin sarqabatee wantoota keessatti hammatamee jira hanga ibsuu barbaadetti jechuudha. Isa wal qabatees keessatti wanti dubbise sarara muraasa tokko dubbiseen isa wal kana dachee Oromiyaa sittan kooluu gala sittan dhugaa himaa namni hin jiru silaa eenyutti eenyumannaa hunduu tokko ta'e hojiif guddinni qarshii firaan ta'e neetwoorkii walii dha'e faayidaa wal ga'e ijatu nu arga gurratu nu dhagaha quuqan garaa kootii buleen nama da'a kanii waliin dhama'e guddise ilmi koo ulee abaarreetiin dhaamee okkole dhalli koo samii atis hoodhu naaf dhaga'i dachee eeruu sitti kenna iyyannoo koo galchee gumaa ilma kootii kichuutti kan hafe ati naaf mirmadhu gidiraadhaan laafe akkamitti dhiisuu madaa garaa kootii warri abbaa garaa kunoo dubbii hidhu hirriba dhabuun koo ciisicha dadhabee quuqan cinaacha koo goggogsee na qabee ilkeessummii dharaa hiddee nama deessee tarkaanfii na dhoowwee duubatti na harkise hidhaa xaxamtoota teeba abbaa garaa narraa kutii darbi na furiyaa baraa gubaan kiyya ga'e dhalootan baraaraa anarratti haa ga'u hacuucan gidiraa tokko dhugaaf du'a tokko immoo dhugaa awwaalaa tokko immoo odeessee nan bulaaf gaggabaa ofii gooqa buleet buddeen jala qaba namni dhugaan deemu badheetti dadhabaa ulee abaarreetiin dhugaan rukutamte qilleessa oduutiin oliif garraafamte warra abbaa garaatiif madda gabaa taate akka meeshaa manaa qarshiidhaan bitamte balballi hojiitis kennaa sana barte daldalli sirumaa ifatti baate kabajumti namaa horiin bakka buute dhugaan kan hin argine hin dubbanne taate kun hunduu baramoo namatu hammaate dachee naaf deebisi hunda situ baate jedha kitaaba kana keessa jiru. Baay'ee namatti tola.